Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataan har'aa jalqabeera. Qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Gareen atleetota Itoophiyaa ji'oota 8 darbaniif tapha Oloompikiitii qophii gochaati ture. Dorgommii jimaata har'aa godhame irratti milkii agarsiisuu jalqabeera. Oloompikiin Tookiyoo erga taphatamuu jalqabee torban guutus gama fiigichaatiin meetirii 800, 500 fi 10,000 akkasumas dorgommiin maaraatoonitii fi atleetiksii kaanii torban lammaffaa fi dhumaa kana keessa geggeeffamuudha jira. Jaalattoonni bifa ispoortii kanaatis iji isaanii atleetota irra jira. Hooggantoota fi ogeessota atleetota wajjin gara Jaappaan imalan keessa immoo antanaan duraa Olompikii irratti meedaaliyaa warqii 2 galmeessite pireezidaantiin Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa atleet Daraartuu Tulluu takkaa qophiin jiru maal fakkaata jechuudhaaf kamisa kaleessaa bilbilaan Jaappaan irraa haasofsiiseera. Walumaa galatti qophiin keenya gaarii ture. Egaa boru isa calqabaatti calqabnaa. Gaarii nu ta'a jenneeti yaadna boru calqabna jechuudha. Meedaaliyaa meeqa eegnu barana garee Itoophiyaarraa? Borumeegaa akkuma isa calqabaati. Isarraa mee hoo rabbi fuula dhugumte mee borraa bilbiitii isarraa ka'eetaa sitti himaa hafe. Daraartuun kaleessa kana natti himtee egaan akkuma yaadde gareen Itoophiyaa guyyaa har'aa of kaleera. Fiigicha meetirii 10,000 garee dhiiratiin Salamoon Baraagaa injifachuudhaan meedaaliyaa warqii argateera. Baay'ee qaranii jiru dhugaa dubbachuu barbaachise ji'a 8 kana keessatti gareen Oloompikiidhaaf filatame hundumtuu atileetis jedhii, leenjisaas jedhii, hakiimiis jedhii, ogeessas jedhii, teeknikas jedhii, siraasaxaabee, hojjechiisas jedhii hundumtuu dhugaatti hojjetuunis baay'ee dhamanii. Tookiyootti ta'uun isaa immoo garee kanaaf hiika addaa qabaa jetti atleet Daraartuu Tulluu. Akkuma beektu immoo Jaapaanitti immoo seenaa guddaa qabna. Seenaa sun immoo isa jaalatamaa isa guddaa atleetii kabajamaa Shaambarbaa Biqilaa asitti bara 1964 akka asirratti warqee isa lammaffaa argatee beekama. Kana waan ta'eef nus immoo kabaja inni gaafsan qabu sana irraas immoo deebisuu qabna jennee walumaa galatti 800 irraa amma maaraatoonii amma dandamaa ta'een maqaa Itoophiyaa waan gaariidhaan kaasuu qabna jenneeti gaa. Kutannee kan irraa rabbi immoo rabbii fi kadhannaan uummata keenya nu biraa jiraatu jenneeti yaadna kanatu jira jechaadha. Weerara vaayirasii koronaatiin walqabatees qophii ji'oottan 8 darban atleetonni gochaa turan keessatti dhiibba nama tokko jiraachuu an ibsitu. Atleet Daraartuun calalliin dandeettiin atleetotaa ittiin gamaagamamu yeroo 3 waggaa gaggeeffame keessatti calalliisan keessa qorannoo godhameen atleetonni namni tokko vaayirasii koronaatiin qabamuun isaanii beekamus. Amma garuu hundumtuu fayyanii dirree Olompikii kanarratti argamuun isaanii gammachuu guddaa ta'us ibsite. Kubbiin koronaa yookaan immoo dhiibbaa koronaa xiqqaadha jedhee kan laalamu miti akka laayyeetti kan laalamu miti bakka guddaa qabate akkuma kun immoo Itoophiyaa duwwaa odoo ta'in egaa addunyaa irratti kan ta'edha. Garuu gaddas kan warri galan immoo koronaarraa laalamanii bilisaanii jiru. Kun immoo wanna guddaadha nuuf Itoophiyaaf wanna guddaadha keessattuu yeroo hunda wal dorgommii gaafa seenan kana isa wal dorgommiitti seenini mirmaraa isaa fudhatu. Amma wanni jiru haalli jiru gaariidha. Waaqa wajjin gaarii ta'a jennee yaadna garuu dhiibbaan koronaa baay'ee qophii irrattis akka fedhanii boonas wanna xinnaadha jennee wanna laallu miti jechaadha. Keessattuu karaa atileetitiin warri qabamanii jiraa turaniyyuu haa ta'uyyuu malee isarraa immoo bilisa ba'anii gara ispoortiitti yookaan immoo gara wal dorgommiitti deebi'anii turanii. Amma garuu gara Jaapaanitti gaafa dhufnu kana ijoolleen keenya inni baay'een isaanii hundumtuu akkuma hunduu jechuu hin dandeenya. Guutumaan guututti bilisa jiru gaafa wal dorgommiidhaaf qophiidha jechaadha. Atleet Daraartuun fiigicha odoon dhaabin dura Olompikii 4 irratti hirmaatteetti. San keessaa 2 mootee meedaaliyaa warqii fudhatte. Yeroo tokko 3ffaa, hoo tokko immoo 4ffaa taatee xumurte. Dubartii atleetii Afrikaa yeroo duraatii shaampiyoonaa Olompikii ta'uudhaan seena galmeessiteessi. Yeroo ammaa kana hooggantoota atleetota Itoophiyaa 35 qabatanii Olompikii Tookiyoo irratti argaman keessaa takka ta'uu ishiitiin muuxannoo saniin atleetota qarqaaruu hoogganuun maal akka fakkaatuun ishii gaafadhe. Inni guddaan waa'ee dhiphistee waa'ee kee duwwaa miti waa'ee maatii kee duwwaa laalu miti. Nuga waan as geenyeef waan uummanni nu qarqaareef waan uummanni nu bira dhaabbateef waan uummanni nu jalteef as geenye. Kana waan ta'eef waan har'a as ga'uun kee kun waa'ee uummataati waa'ee biyyaati waan ta'uuf waa'ee biyyaa immoo si dura ta'uu qaba waan hundatu si durallee
maatii kee hundarree maaluma kee hundaa dura ta'uu qaba. Kana waan ta'eef biyyi hoo jiraate immoo asis hin jiraatta. Uummanni jiraate illee hin jiraatta. Nageenya jiraate illee hin jiraatta. Egaa garaagarumsaa gaafa moo hooggantu hunda isaanii hoogganta. Hunda isaanii bakka buuta. Alaafinni isaan hundaayyuu sirra jira. Kun egaa garaagarumti qaba jechuudha. Gaafa ofii doggomsan dhuunfaa keetiin egaa isa waan amma dandeechu itti nu taata. Har'a garuu jara kana inni hooggantaa hoogganuu jechuun immoo warri 35 kun hunduu jira jiru jechuudha. Innaa kana hundatti immoo bakka bu'ummaan isaanii yookaan immoo responsibilitiin isaanii sirra jira jechuudha. Kun baay'ee ulfaataadha. Garaagarummaan isaa baay'ee addaan jira jechuudha. Gabaabumatti beekumsa qabuun. Muuxannoon qabuun biyya qarqaruun immoo anaaf immoo carraa biraati. Carraa biraa immoo gara biraa kennee immoo amma hin danda'amne yeroon qabuun muuxannoon qabuun biyya koo qarqaruun koo anaaf gammachuu guddaadha carraa. Atileet Daraartuu Tulluu galateeffachaa fi atileetiksii keessaa hoobaan immoo bifa ispoortii kanaan dura Itoophiyaan olompikii irratti ittiin hirmaattee hin beekneen yeroo duraati calallii darbuudhaan seenaan hojjete dargaggoo Salamoon Tufaati. World Taekwondoodhaan atileetota hirmaatan 16 keessaa 7ffaa bahuudhaan diipiloomaa argateera Salamoon. Kaleessaa gara biyyaa akkuma deebi'eenan bilbilaan isa dubbise. Yeroo jalqabaa kana qofatu darbee maataaraa kan Jaappaan irratti wal dorgommii kiiloo xiyyataniin immoo -8 kiiloogiraamiidhaan akka addunyaatti nama 16 qofatu darbaa. Raankii sanarraa nama tokko waaqa 6 hin jiru addunyaa irratti daayireektii darbu. Olompikiin darbu ani immoo Afrikaa bakka bu'ee Afrikaa irratti maataaraa san darbeetiin gara Olompikii garee raankii Olompikii kanaan hojjetame irratti 3ffaan jira nama 16 keessaa. Hayyeegaa baga gammaddee ispoortii kanaan hirmaachuumtu qoftu waan guddaadha. Mee muuxannoo kee waan argiteerraa Olompikiin egaa dirree guddaadha. Dirree ispoortii guddichaa atileetonni yaadanii hawwanii irratti hirmaatanii. Waan kanarraa baratte nutti. Ispoortii kanaan garuu wal dorgommii Afrikaa maataaraa yeroo hin dandeenye waggaa baay'ee darbuu hin danda'amne ture. Amma immoo ani waggaa 8 booddeen darbe. Waggaa baay'eetti waa baay'ee barumsa hunda waa hunda bakka akka hojjaa kiyyaa ganama galgala torban keessatti guyyaa 6 nan hojjaa ganamaaf galgala isaa agas 6 nan hojjaa guyyaatti qofa. Innaa wanna baay'een itti abee Olompikii nan darba jedheen waggaa kana hunda itti fitee inni naa milkaa'ee amma bakkee kana abbachuuf ijaafuuf biyyatti illee alaabaa ishii bakkee sanarratti kaasuun atileetiksiitti achirratti walqixa ta'uun baay'een gammade. Achirratti hirmaachuu bicha odoo hin ta'in qabxii fiduu keenya immoo gammada biraa lammaffaa nu ta'ee jira. Dippiloomaa 7ffaan ba'ee. Dorgommii tokko achirratti moo'uu jechuun wanna guddaa tokko yoo mootii qabxii ol ba'a. Ani tapha 3 go'ee achirratti dippiloomaa qabeen dhufee yeroo duraatti Itoophiyaaf dippiloomaa fidee baay'ee gammade. Hayyeekaa Salamoon yeroo biyyatti simatamtuu dippiloomaa kee qabattee suurawwan warraa fi deeggartoota kee wajjin kaate amma karaa feesbuuk ilaalatiin jira. Asii wajjin dippiloomaa qabatanii mul'atan haadhatee natti fakkaatanii ammam gammadan isaan? Haati baay'ee gammadde. Kanaan dura akka beekamutti obboleettiin lamaan biyya Olompikii irratti hirmaatanii hin deemtee simattu baay'een gammadaa ture. Anillee nan yaadaa ture akkanatti oduu na simatte jedhee nan yaadaa ture duraan. Mastoot Tufaa jedhamti takka beejiing Olompikii irratti hirmaattee takka immoo London maaraatoonii 2017 irratti isiitu sa'a guddaa argattee Tigist Tufaan Riyoo Olompikii hirmaatte. London maaraatoonii mo'atte 2017. Olompikii ijoollee 3 qopheessite jechuudha. Dargaggoo Salamoon dadhabbiirra jirta reefu biyya geechee dorgommiirra yeroo kennu keetii fi ulfaadhu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataarraa kanumaan raawwata. Anis sirba Ayyalaa Nugusee atileetota faarsu kana sin affeerratanan qophii labataarraa xumuraa torban sagantaa biraatiin mata duree biraatiin walitti deebinaa ani Tigist Gammeetii nagahan.